Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaataa suuraan keessan osoo beektanii wallaaltanii isin jalatti xaragame tokko kanatti balleessitan tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akkuma obboleessi yookaan obboleettiin teenya kun meseejii keessan naa barreessite kanaaf viidiyoo kana dalage. Turtiin keessan akka dhummaatti na waliin haa ta'u. Laayik sheer godhuun hin dagatinaa. Akkasuma yuutuubii Oro 4D jedhu sabskiraayib godhuun hin dagatinaa isin jaagamanumaan gara barumsaatti. Dura dursaa Pileestoorii keenya irra ni dhufna. Bakka Pileestoorii keenya irra kanarratti seerchi booksii irratti deesk diigar jettaniiti. Deesk diigar jettanii galchitu appilikeeshinichi kana fakkaata. Anistaali gootu. Ooppiin jennaanii akkuma asirratti agartan haala amma jiru kanaan nuu fidaa jechuudha. Akkuma asirratti agartan obboleessa kiyyaa search for lost photo jedha. Akkuma asirratti agartan kana search for lost video keenyallee akkasuma footoo keenyallee jechuudha. Nuti kan barbaannu footoo waan ta'eef footoo keenya kilikii goona. Go to setting jettaniini permissionii kennitaniif jechuudha bakka kanatti ni dhufa. Permissionii kana on gootaniif akkuma asii gaditti agartan kana search godhaa jechuudha. Hin barbaadaatiin jira. Kana massutanii recover godhuudhaaf soqaatii jira jechuudha. Akkuma asirratti agartan footoo kana ani dallateetiin jira. Isinii galee footoo kana deebisee ergataaraa jechuudha. Kan biraallee keessan baay'eetu dhufa. Footoo barbaaddan san footoo kam isinii fide irra kilikii godhuudhaan maal gootanii deeffattanii jechuudha. Kana fakkaata barnoonni keenya. Barnoota biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin gadha. Laayik sheer godhuun dagatinaa.